Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessaniyyuu jirra galata waaqayyoo isa taatuun jecha hara dammoo galgala jechuudha. Firaankii ajaa'iba wayii hojjechaa jirra jedhaafa. Biraazariin hinaanii ala jira. Amma waggaa inni dhufu jechuudha. Waan jedhaan jedheen biraazarii wajjin dhufaa jiru natti fakkaate. Mee gudduma isaanii tallaala biraazarii biratti waa jedhaanii. Mee maal jedhamee miira isaanii oolumaan ilaalla. Balballi hanqaaqaabaa jiru natti fakkaate garuu obbo Miliyoon mee balbala baniif dhaqiitu warra ala jira sani. Seenaa. Baga nagaan nutan. Nagaan nutan. Jirra galata waaqayyoo. Kamme. Naafu magaalaa irratti. Jir. Maal hojjechaa? Ara maal hojjechaa jiru nuyi? Maal asii goote? Maal asii goota? Ati maal asii goota? Teessoo qaal dhufeera? Manni mana obboleettii dhiyaate bakka barbaade deemuu hin danda'a. Akkasii. Amma beektaa yoon obboleettii ta'e tanaa wal na barsiisillee osoo hin jedhanii shubaa. Akkasii miti haa dhuftu koola si barsiisa. Hin dandeechi jechuudha. Kana. Akkasii. Naguma kaawwii oolmaan maal fakkaata? Oolmaan akka gaarii. Maaliin nu eegan? Shaggumaa seenee. Areedumaa seenee. Dhufne nullee. Biraazariin achara. Biraazariin ana heerumsiise. Heerumsiise. Inni har'a fuudheera waan ta'eef har'a arguu hin dandeechanii. Akkasii. Mushurraan achara. Mushurraa manatti galchinee dhufne. Mana eenyusitti? Mana isaatitti galchinee dhufne waan ta'eef arguu hin dandeechanii obsaa. Ganama akkuma riibaa baataniin achitti arguu hin dandeechu jechuudha mana isaatitti. Rakkoo anama gaaffii sirraa qabaa jira waa keechaa. Gaaffii ani sirraa qabu maal seeti kaa? Daraartuu wajjin illee gaafa tokko gaaffii wayii oduma naasa'u na dhageessee turtee aartee loltee daraartuun jechuudha. Amma dammoo kaa daraartuun immoo hin jirtu. Ishii biratti silaa si gaafachuun barbaade. Amma garuu koomatti si gaafadha jedhee. Rakkoon qabu daraartuutti illee himuu hin dandeecha jedhi kaa. Maal siin jechuun barbaade seete kaa. Yaa rabbii kiyya maal jedheetuma siin jedhaa jiran as sodaadha. Jedhi maal sodaadha. Biraazariin illee dhufan nooraa bakka nagaa nutan. Nooraa. Yeroo obboleessa biratti gaaffii akkana gaafachuu ishee miidha fakkaan godhu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu rakkabaa. Rakkoon qabu. Rakkabaa jechuun jechuudha. Akkasii. Obboleechi kana obboleechi. Si jechuu yoo ta'u garuu namoonni isa biratti si gaafadhu ishee miidha fakkaan. Rakkoon qabu hin jedhan. Rakkoon qabu. Gara kiyyaa fi. Lakki akkana si akkana si gara kiyyaa fi. Maal ta'e? Rakkoon qabu. Yoo gara keetti rakkoo qabaate garuu. Akkasii. Akkas. Bakka rakkoon qabu jechuudha gaafachuu mirgaan qaba. Gaafadhaa wanni maal rakkoo qabaree. Akkasii. Maarree bilbila waan irratti gurgurta qofa kan gaaffii si gaafanna isiin jechaa jiratu irratti gurgurta. Jechuun yoo achirratti wanni qabate mata duree achirraa sin gaafachuun. Asirraa bar kaalkuleetarii gochaa jira waan ta'eef sanumaaf. Amma akka dhugaa qaldiin dhayyadi kan dhugaa dubbachuudha fi tasoo kaballaan garuu nanna'in hante. Tasana dhayin haadee sodaa. Gaaffii si gaafachuu barbaadillee amma dubbii haa gabaabsinu jedha kaa. Sirraa jaalalli na qabee. Sirri nama heddana bakka bishishna goote bas. Eeshii ateenyi daa'ii akkanitti tun. Ani anuma kaa. Waan beeku anumas ergi. Anuma argite haruma raawuna baradhu kaan immoo sirraa jaalalli na qabee jira. Kanaafuu sin baradha yoo akkasitti. Akkasii jaalalli sirraa na qabee jira. Waan dubbii gabaabaa loltullee loli yaante. Silazaa waan jettu kaa deebii keessarraa hin barbaada. Hin ta'u soo jette mirga keeti. Hin ta'a soo jette immoo mirga keeti. Nama naa ta'e eenyuun kan biraatan qabaa. Kan biraatan qaba. Badee hagana afaan afaan kee of ture jechuudha.
Man qabaatee jedhu anu gaafii sirraa qaba. Ati kanaan dura na gaafachuu keeti bu'i. Ejjetti na argitee kana waan akkana yaadu. Inuma si arga haa gizee hundaayyuu maal si argaa hin jiru. Ejjetti biyyuu kam ejjetti na agarta. Naal si bichaadha mooraa Itoophiyaa keessa namni makkaatti 100 of lakkoofsa. Yaa'u ana haa ta'u malee yookaan nama na fakkaatu argite ta'a. Anaa miti. Yookaan nama na fakkaatu argite. Ati eenyu halkan jirtu? Ani waa waliillee hin jiru. Silazaa. Kanaafuu yookaan nama na fakkaatu argitee yookaan jaalarraa si qabe ta'a malee. Sin agarre kaanii garuu yaada kiyyaa wajjinaa sunillee qabnu waan ta'eef. Kanaafuu obboleessa ofii taasisanii jaalala ofiin ibsatanii nama gootummaa alabbaa kun nama isaan akkana. Anan jedhu maali bara akkamii dhufe jedha. Barri maali kan shamarra ofii gaafattu moo? Ani bara akkamii dhufe garuu yaa Ani bara akka. Maa rakkoo qabaa yoo gaafatatan? yaa rabbi ati maaluma uumaa harta laata addunyaa irratti. Akkasii Maaluma fidaarta. akkas ta'e. Bara akkanaa argitanii beektu bara garagalchii. Ani waan dubartiin dhiira gaafattee beektee barba kana qo'ishii. Bara garagalchii. Dhiisaa akkasiin sokkan sinuun gaafadhu itti dhiisaa bakka. Bara garagalchii miilli mataa Oromoo yoo mammaaku. Akkasii mati. Yoomi rufaa dhufee obboleessa ofii irratti obboleettii gaafatame. Abboo dhugaafi irraa qaba. Amma sibila ta'e jenna xaalota gaafii asirraa qabullee akka seeraatti yoo ta'e. Maaree ate eenyudha iyyuu maqaan kee garuu. Yaatummaa yaamma. Qoosi biran ta'a iyyuudha. Fuuldura ta'e jedhutti. Yaa kanatti yoo waa dhageechee laate waa ciitii yookaan marmaa yoo bira ta'e garuu kan marii yoo qabaatan waan akkanaati yoo jettan akkasitti daagaluu dide. Kanaafuyyuu 200 lakkaa jechaa jirtaa ture itti badiisa jaalalli keessanis qileettaa badu. Akkasii isin jenna firaankiin irratti hojjedha jedhee kan najiidanii ani garuu firaankiidhaan deemanii waanuma hundumaaffiyyuu amma viidiyoo lammataa irratti walitti deebina jedhaa. Viidiyoon keenya garuu galgala ta'e guyyaan argama sila ta'eef galgala shaqqalachuutti gadi jenne borumoo viidiyoo biraatiin hin deebina mee boru waanuma isaan hin jedhan laallaka. Dhugumaan mana jaallatamoo nan jaallatu bichaa addaan baasnee ilaalla. Isaan garuu akkamitti shamarri dhiira gaafatti mina jechaa jiru akka waan namaa ol jiranii wayii achuu isaan ilaallu nagaarra nuu turaa isin hin jenna.